waan ajaa'iba waan ajaa'iba mee ilaalamee jiru mee ilaalamee dhuguma siniin ja'a adda baqaa kuni addaa waaw 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 perfeektii jechuudha perfeektii marra itti fayyadamu akka qabdan abdii guddaan qaba jechuudha yeroo hundaa kana torbanitti 3 fudhannaani way hirriba sirraafta maal jettu waan ajaa'ibaati. Ashuma harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaadhaa beeluuf nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo golaa fi mandara jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkasumas obboloota amantaa biraa taatanis nagaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam fayyaa keessanii jarraa jirtuu nooraa baga nagaan uftanii hordoftoota kiyya warri har'a reefu haaraa gara mana kiyya uftanii. Like gochuun share subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama yeroo hundumaa information adda addaa yaada waliin qabnu waliin hirmaanna warri haaraa taatan subscribe osoo hin godhin maatii koo otoo hin ta'in biran darbinaa jechuudha. Egaa waan arganne waliif share walii goona waan beeknurra akkasuma obboloonni chaanaala adda addaa qabdan immoo subscribe naa godhaa anillee akkasuma isiniifan taasisa jechuudha wal jajjabeessina. Kanaafu egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu jechuudha wantoota sheeppii keenya bareechuu danda'u wantoota akkasuma gogaa fuula keenya qaama keenya akkasitti sinxiqqe godhee nu babbareechuu danda'u jechuudha. Yeroo biyya arabaa mana namaa keessa jirru waan arganne jechuudha lixlixi goonee akka itti fayyadamnu jechuudha maaliifi bakka waan argattanitti fayyadama wantoota healthy yookiin immoo fayyaa isinii ta'anii harka keessanii mana keessan keessatti haala qulqulluu fi hawwataa ta'eetiin jechuudha akka hojjetattanii itti fayyadamtanii abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa guyyaa har'aa ani immoo wanta kana waan ofii kootiitii yeroo hundumaa irraa hojjetadhu isiniif qabadhe dhufeen jira. Turtiin keessanillee ana wajjiniin ta'ee walumaan akka hojjennu siniin ja'a yeroo hundumaa egaa akka beektan information ani siniif fiduu wanta babbareeda wanta gaggaarii natti fakkaata irraas immoo akka barattan abdiin qaba beqa keessuma illee keessa jechuudha namni tokko of gateetiin abbaa haati manaa abbaa manaa nagatee jetti jedhan ofiishee of gatte nuti immoo of gatuu hin qabnu egaa amma walumaan deemnee hojjenna jechuudha gara hojii isaatti ni galla. Egaa akkasuma mana keenya keessa jechuudha wantoota akkasiitu jira. Gosoonni har'aa gosoota kanatu na bira jira jechuudha. Green apple yookiin immoo tuffaa magariisa jechuudha. Apple yookiin tuffaa magariisa jedhama. Akkasumas orange yookiin immoo burtukaala jechuudha. Burtukaala yookiin orangeedha. Burtukaanni faayidaa inni gogaa keenyaaf qabu keessumattuu viitaamin C dha jechuudha. Akkasumallee Appilii gosa biraadha jechuudha. Appilii mata'eetu gosa isaati adda addaa malee appiliidha. Inni kun immoo arabiffaatiin hook jedhama. Ingilifaan I don't know maal akka ta'e hin beeku. Afaan Oromoon illee maal akka ta'e hin beeku. Egaa guyyaa har'aa ani muuzii barbaadu walumaa galatti muuzii hojjechuun barbaanne. Egaa kuni nagaa alaati nan ga'u ittan dabaladha tokko. Eessa deeme yoo jaan hin beeku ani sila yoo as jiraan jedhaani waan nagachi. Egaa amma jechuudha piroosesii adda addaa keessa darbee waan dhufuuf jechuudha. Akkasumatti daagna toon taane yeroo daagnu xurii adda addaa qaba waan ta'eefi akka ijattis garaattis namatti tolu qulqullina fayyaa keenyaafis akka ta'uuf jechuudha miiciqqi gootanii miicuu qabdu maaliifi harka namaatu qaqqabaa maashinii adda addaa keessa galee dhufaa qollisaa ittiin darbu cuunfaa yeroo cuunfamu immoo egaa hin beektu dirqama qola keessa darbeeti mitiire kan nuti juusii sana argannu qolicha sana keessa darbeeti soo kanaafu wantoota irra jiran akkasumallee keemikaalota akka wanti kun inta balaashaaneef dafeetiin inta balaashaaneef illee jechuudha ittiin taasifama jechuudha wayi itti biifamaa jechuudha soo kanaafu haala kanaan bareechatanii miicuu qabdu maaliifi akka isin fayyaa keessaniif waan nuti barbaannu fayyaa keenyaafidha. Innaa egaa haala kanaan kunoo kana fakkaata hin kukkuttu yeroo kukkuttanis immoo jechuudha. Haaduu kan kuduraa ta'uu qaba. Kuduraa yeroo isiniin jiru kan qullubbii kan qaaraa midirushuu warra kan kanaa osoo hin taane kan yeroo hundumaa appilii waan adda addaa itti ejjettan jechuudha yeroo hundumaa
kan irratti kattaftan yookiin immoo kan irratti kukkuttanillee isatti qullubbii kukkuttan ta'uu hin qabu jechuudha. Wanta qulqulluu irratti kukkutuu qaqqabduu harka keessanis toshitanii miiccachuu dandeessu. Ana ofii kiyyaaf waan hojjedhuuf harka kiyyaan hojjetachuun natti tola. Harka kiyya miiccee bareecha'ee jechuudha. Harka kiyyaatiin kan ani kukkutadhu garuu gaafa hannamaa hojjettan immoo jechuudha. Example otoo amma mana juusii bantanii mana juusii tokko hojjechaa jiraattanii yookiin immoo egaa walumaa galatti jechuudha namaaf hojjettu yoo ta'e akka garaan nama sana hamileedhaan waan atitti hojjettu gammadee si harkaa fudhachuu danda'utti jechuudha. Maal gochuu harka keessanitti kuffaazii godhachuu dandeessu jechuudha. Kuffaazii yookiin immoo gaawontiisa jedhan jechuudha godhachuu ni dandeessu. Innaa haala kanaan akkasitti kukkuttu otoo namaaf hojjette ta'eeti yeroo ati harka keetiin kukkuttu yaani nam tokko garaa hibbata hin utumatti harka kee qatteetu badaa ittiin tolu jechuudha. Kanaaf ani ofii kiyyadha namni eenyullee of hin jibbu jechuudha. Otuma siifillee qulqullina ta'uutu qulqullina keetiin immoo ofii keellee oftoo gootee hin danda'ama garuu yaa'u harka koo iqa'eetiin jira. Hundisaayyuu kan kootisa jedhamuu fi hunduma kana anumatu ugamallee gaama abeen uumaan uddufaa namni abeen maaloo hin jettan hin jirtu saa anumatu uga hamma kana natu uga oroo madaamiin deemtu yeroo hundumaa bakka nan dhuga jechuudha. Ani juusii yoo akkam ta'ee torbanitti inkiin si'a 2 si'a 3 nan dhuga gosoota adda addaa jechuudha. Kana bichaatu hin taane muuzii faa akkasuma kaarotii fi maqaansa jiizara faa waan akkasii amma kuduraalee ni dhufa mana kana cubbuudha waan barbaadan fidu. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kan akka shimmaamii, kan akka jaha, baxiiqaa kan jedhan sana jechuudha. Wantoota baay'eetu jira. Isaan kan keessa garuu gosoota torban tokko keessa tokko nan dhugaa, torbii tokko keessa immoo tokko nan dhugaa jechuudha malee. Example bakkeerra waan tokko yoo fidanii mataa isaaniif fidatu jechuudha. Mataa isaaniif yaani ijoolleenis yoo ba'anii juusii adda addaa matuma bibbitatu. Akkasumallee peepsii adda addaa mataaf bitatu. Akkasuma immoo namichi immoo jechuudha peepsii nugiinaa jedha. Nugiinaa peepsii nugiinaa wanta ashagamee ufuun nugiinaadha. Waan akka kanaa fide kan na barsiise isaa jechuudha. Inni dhuga innis akkuma ani durriyyee ta'e kana jechuudha. Inni dhuga ishii jedhee nugu wanta suuqarraa bibbitamu jechuudha. Innaa walumatti kunoo akkasiin kukkuta'ee qopheesseen jira. Meeshaan ani itti daaku yookiin immoo kalaanni kiyya kunoo kana fakkaata jechuudha. Innaa bu'aa qabayyuu lafa buutee bu'aa qabdi. Maashaallah mee maashaallah dhuga mee laayik godhamee jiru. Laayik manatti roobsaame dhugaan siniin jedha. Mee sappoortii na godhaa maaloodha waansaa. Sappoortii na godhame gaana guddisaa mee na guddisaatiiti. Biyyan gala. Biyya galuu hedeere mee na guddisaa jiru. Na guddisaa maal amma yoomii mana namaa keessaa dhugaa gooftaa. Simjee juusii namaa cuunfaa oolu maaloodha waansaa. Na galchaa kalaas. Nan gara da'abee dhugaa da'abee jira baay'ee da'abee jira. So kanaafiyyuu sappoortii na godhaa na gargaara bakka na jajjabeessa. Amma habeen birciqoo tokko ufdi jettaniiti yaaddu no wanta akkasiin jiru. Ammallee lammaffaatti daakuutti jira. Amma kun hundisaa umutti jechuudha. Dhugi maal birrii kee maalitti baastee tanaan hin jettanii reeyoona kanagaa mee komentii jala birrii kee maaltutti ba'eera. Yalla daakee birrii abbaa tokko daakii birrii warra arabaa daakii xirqim godhii dhuginaan jedhame kuno. Meeqa amma kan namni na'e inaaffaan itti ufeefaa jira. Mee as keessa jira moo hin jiru mee natti waamee dhugaa gooftaa. Viidiyoo koo bira darbina walumaa galatti shullug jechuu isaati viidiyoo koo hagga dhumaatti daawwadhaame. Egaa kunoo ilaalaa. Feljii yookiin immoo baradoo itti naqa. Maaliif itti naqa beektanii jiru? Juusii kana amma dhuguu hin danda'u. Amma isaan gadi baanaan shullug godhee hojjedhe miti geessan kilaasii koo keessa oksa jechuudha. Amma dhuguu hin danda'u. Hamma kana yooman fixare. Otoon galgala bilbila koorra taa'u gocadha waan ta'eef baradootti naqe akka hin ho'ineef jechuudha. Gubbaa fooqii sadaffaa waan ta'eef baay'ee. Egaa maashaallah. Akkas nyaatanii bakka duwwaa yaadan jedhu mitiire mee ilaalaa mee dhugaa gooftaa. Akkas hojii abeeti kun xiqqee
mucaa tsiggee jedhan tokko namni beektan immoo tsiggeetti sheernaa godha. Tsiggeetti sheernaa gootanii tsiggeen akka daawwattuun barbaada. Tsiggeen kun juusii jaallatti. Tsiggee argite perfeektiidha kun juusii kana. Hundi keessan akka ugdan jechuudha. Egaa haala kanaa yeroo godhatanii gilaasii keessan keessatti aanuun viidiyoon waraaba malee yaani baay'ee natti tola. Duratti immoo yeroo janaaf akkas janajjanu ture maalan go'a beektanii yeroo viidiyoo waraabni juusii ko akkasitti durgaa irre gara waggaaf waan ta'e miti kan yuutuubii bane malee dura hin qabu ture. Maaloo akkanumatti mi'aawu. Ijoo yeroo inni gadi liqimsitan immoo hin qabbanaa wayii hin qabbanaa. Kiu nama godhe kiu bakka cuuntaa baasuu illee ga'e. Amma kaa cuuntaa baasuun amma tokko kuffisee cabsuu nan danda'a jechuudha ammaani. Egaa gaafa madaamiin mana hin jirre akkasitti hundi keessanillee haala an amma hojjeta kanaatiin akka hojjetattanii abdii guddaan qaba jechuudha. Of hin gatiinaa meejoo dhugaa waaqa of hin gatiinaa. Fayyaa keessan qoricha dhuguurra waan ta'e irraa isa kanatu irraa bareedaa waan ta'eef haala kanaan akka itti fayyadamtan isiniin jaa. Hordoftoota jaallatamtoota kabajamtoota kiyya dhugaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja jechuudha. Waan qalbii isinitti kolfaa waanan dubbadhuuf waan qalbii isinitti fakkaata garuu kuni waan qalbii miti jechuudha. Wanta faayidaa unuuf qabu unuuf faayidaa guddaa qaba. Wantoota ashagamanii hammam turaniin fayyadamina turtii gaarii isinii haa jaallatamtoota koo sin jaaladha. Yommuu inaaftonni asii fachi gaaddu isin dubbatini iddoo gooftaan jedhee